Yoyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofuma Rap bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin ala qabacha video keenya kanarraa keessatti immoo emailiin keessan yoo kanatamu ta'e akkamitti beekuu dandeessanii akkanumallee kanatame immoo akkamitti hattoota irraa bilisa taasisuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa yeroo ammaa kana emailiin namoota baay'eedha saamamaatiin jira iskaameroota adda addaatiin hattoota adda addaatiin hatamaatiin jira. So emailii keessan hattoota irraa eeguun dirqama jechuudha. Akkuma mana keessan qulfiiwwan adda addaatiin yookaan immoo furtuu adda addaatiin cufattaniitiin deemtan emailii keessanillee cufachuun barbaachisaadha. Emailii keessan immoo two step verification itti yookaan immoo hattoota adda addaatti fayyadamuudhaan salphamatti sakuur gochuu dandeessanii. So video keenya kanarraa keessatti emailiin keessan kan xalafamu yoo ta'e akkamitti beekuu dandeessan akkanumallee yoo kan xalafamu ta'e akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Egaa baay'een keessan akkuma beektan akkaawuntiiwwan baankii adda addaa akkanumallee kan cryptocurrency adda addaa kan akka Bybit, OKX, Binance fi kan kana fakkaatan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane YouTube channel illee yoo qabaattan YouTube channel keessan TikTok, Facebook egaa akkaawuntiiwwan adda addaa kan ittiin banattan emailii keessaniin. So emailiin yeroo ammaa kana hedduu tokko namootaaf wantoota barbaachisan keessaa isa tokkodha. Emailiin keessan immoo al tokko namaan xalafamee jira yoo ta'e yookaan immoo hatamee jira taanaan akkaawuntiiwwan kanneen hundayyuu dhabuu dandeessan. So akkaawuntiiwwan kanneen hundarratti immoo qabeenya adda addaa yookaan immoo wantoota adda addaa irra kaawwattan waan ta'eef salphamatti wantoota keessan kana dhabuu keessaniin duratti yookaan immoo akkaawuntii keessan kana dhabuun duratti yeroo hundayyuu emailii keessan fattashattanii laallachuun yookaan immoo check godhachuun murteessaadha. Akkamitti emailiin keessan xalafamuu fi xalafamuu dhabuu check gochuu dandeessan yoo xalafame immoo akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa emailiin keessan namaan hatamuu check godhachuudhaaf jechuudha. Jalqaba wanti isin gochuu qabdan application Gmail jedhamtu bilbila nama hundaa irrattu ni argamti. Ishee irratti kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Ergasii immoo bakka profaayilii emailii keessanii karaa irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo emailii check godhachuu barbaadan emailii baay'ee yoo qabaattan emailii baay'ee isinii fida. Isaan keessaa filachuudhaan kan barbaadaniin check godhachuu dandeessan. So gara dhumaa irratti dhuftanii akkuma asirratti argattan add another account kan jedhuu fi akkanumallee manage accounts on this device kan jedhutu argama. Filannoowwan kanneen lamaan keessaa manage accounts on this device kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan salphamatti gara keessaatti seentanii jechuudha akkaawuntii keessan check godhachuudhaaf. Ergasii immoo emailii keessan isin filachiisuu danda'a. Ammas irra deebiidhaan jechuudha emailii keessan ni filattaniif. Ergasii akkuma asirratti argattan Google account kan jedhutu dhufa. Google account kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Yeroo kana akkuma asirratti argattan wantoota isinii dhufan kanneen keessaa ani Desktop site on waan godhataniif haala kanaan na dhufe tartiiba ofii gaditti jechuudha. Kanatti ofii gaditti tarraa'e. Isin barate immoo dagalee kanatti tarraa'uu danda'a. So isa check godhadhaadha. So settingiiwwan as keessatti argaman kunniin kan jalqaba personal info dha. Security and sign in, password manager, your devices kan jedhu ni argama. Data and privacy kan jedhamutti argama jechuudha. Kanneen keessaa emailii keessan check godhachuudhaaf kan isin keessa seenuu qabdan security and sign in kan jettu ni argamti. Ishee keessa seentan salphamatti jechuudha. Akkuma asirratti argattan your account is protected jedha. Egaa accountiin kan kun mallattoo raajeffannoo yookaan immoo mallattoo keelloo ta'ee raajeffannoo ofirraan qabu magariisa right irra naaf godhee jira. So namni salphamatti garuu accountii kan kana hack gochuu hin danda'u. Garuu akkamitti hack gochuu akka danda'u amma isiniif ibsa gara dakaatti deemnee jechuudha. So security isaa jabeeffachuudhaaf immoo two step verification kana on godhachuu lakkoofsa bilbilaa keessanitti fayyadamtanii akkanumallee security code itti fayyadamu. Inni biraa immoo strong password keessanitti fayyadamu. Inni biraa immoo akkuma asirratti argattan recovery email fi recovery phone itti fayyadamuun murteessaadha. Wantoota kanneen itti yoo fayyadamtan salphamatti emailiin keessan namaan hatamuu hin danda'u jechuudha. So salphamatti check godhachuudhaaf immoo gara dhumaa irratti dhufuudhaan akkuma asirratti argattan your devices jedha. Where you are sign in kan jedhu ni argama. Jala kana irratti immoo fakkeenyaaf 3 season on Android phones jedha. Android phone sadiitu emailii kanaan galmaa'ee argamaa jedha. Keessa seenee eenyu akka ta'e isiniif ibsa. Akkuma asirratti argattan window computeriin illee asirratti argama yookaan immoo laptopiin kan goo jechuudha. So kanaafiyyuu akkanallee keessa yeroo dhuftan third party kan wanta jedhamutu jira. Third party access kan godhan jechuudha. Fakkeenyaaf
Facebook keessan emailii kana yoo banatan, Instagram keessan, StreamYard fi kan kana fakkaatan jechuudha. Isaan kanneen hundayyuu check gochuun murteessaadha. So kanneen keessaa akkamitti check akka gootan isinitti agarsiisu. Inni jalqaba akkuma asirratti agartan manage all devices kan jettu kana kilik gochuudhaan gara keessaatti seentan. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan deviceewwan asirratti argaman. Device afurtu asirratti argama. Galaxy A15 kan koodha inni kun. Isaan kunniin lamaan immoo SMA155M kan jedhamu kun bilbila kan kootii miti. Infinix kunis kan kootii miti. So isaan kunniin lamaanuu kan kootii miti jechuudha. So salphamatti namoonni kunniin as jala taa'an akkamitti akka isin godhan isiniif ibsu. Namoonni kunniin emailii keessan jala haala kanaan galmaayanii taa'an. Ergasii immoo yeroo isin emailii keessaniif paaswordii isaa jijjiirtanitti yookaan immoo paaswordii irraanfattanii paaswordii keessan itti galchuudhaaf yaalii taasiftanitti paaswordii keessan heeyyama isin gaafata. Kanaafiyyuu isaan biratti illee heeyyama gaafata. Direct isaanis emailii keessan paaswordii isaa salphamatti argachuu danda'an. So as jala taa'anii isin eeguudhaan yeroo isin paaswordii keessan jijjiirrattanitti salphamatti emailiin keessan as jalatti galmaa'ee jira waan ta'eef deviceewwan kanneen hundaafiyyuu paaswordiin ni jijjiirama waan ta'eef salphamatti argachuu danda'anii jechuudha. So kanaafiyyuu isaan kanneen ofirraa delete gochuudhaaf salphamatti device keessan hin ta'in filattanii isa kana sanirratti kilik gootan. Fakkeenyaaf kan koo SMA155M kan jedhamu kun kan kootii miti asirratti kilik godha. Egaa hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo verify godhu isiniin jechuu danda'a. Bakki kun bakki cimaadha waan ta'eef verify godhu isiniin jechuu danda'a. Paaswordii emailii keessanii isin gaafachuu danda'a jechuudha. So paaswordii emailii keessaniitti galchuudhaan gara fuulduraatti deemtan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan bilbilli kun daqiiqaa 6 dura online kan turedha. Emailii kan koo kan akka fayyadamaa jirudha. Na wajjin fayyadamaa jira jechuudha namni kun. So hanga paaswordii kan koo jijjiiradhuuti kan eegaatiin jiru. Ergasii immoo salphamatti paaswordii kan koo argachuu danda'a waan ta'eef sign out kan jettu kanarra kilik gochuudhaan device kan koo irraa balleessuu danda'a. Find device kan jettu kanarra kilik gochuudhaan immoo device isin jalaa badde haala kanaan barbaadachuu dandeessanii kana yeroo biraa kanaan dura illee isin barsiiseetiin jira rakkoo qabu. Sign out kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo this will remove access to your Google account from this device isin jira. Egaa device keessan irraa yookaan bilbila keessan irraa balleessuudhaaf deemtanii isin jira. Sign out kan jettu kanarra kilik gochuudhaan guutumaan guutuutti bilbila keessan irraa baasuu dandeessanii successful sign out isin jira jala kanatti. So bilbila keessan irraa balleessitanii jirtanii isin jira jechuudha. Haala kanaan salphamatti bilbila keessan irraa balleeffachuu dandeessanii jechuudha. Egaa device as keessatti argamu kan keessan kan hin ta'in salphamatti haala kanaan barreessuu dandeessan. Inni biraa immoo third party wanta jedhamutu jira. Third party jechuun emailii keessaniin application biraa kan banatan yoo ta'e application sun third party jedhama. Kana jechuun isin Google wajjin second party dha yookaan immoo abbaa lammaffaati. Maaliif Google irraa banatan waan ta'eef. Third party kan jedhamu immoo emailii keessanii fayyadamtanii Facebook yoo banatan fakkeenyaaf Facebook asirraa qaba, Instagram asirraa qaba, StreamYard illee fayyadama waan ta'eef afurtu argama jechuudha. See all connection kan jettu kanarra kilik gochuudhaan hundayyuu ilaaluu dandeessanii. So emailii keessaniin kanaan dura Facebook banatanii yoo hin jiraanne ta'e fakkeenyaaf emailii kan kootiin Facebook banadhee jira, Instagram banadhee ittiin jira, StreamYard Vidic kan jedhamutu jira kan YouTube'dhaan fayyadu jechuudha. Isaan kanneen afranuu an already seera qabeessa kan koodha jechuudha kan itti fayyadamaa ittiin jiru. Garuu kan isin hin beekne application isin hin beekne as jala jira taanaan application san ofirraa balleessuu qabdan jechuudha. So salphamatti ofirraa balleessuudhaaf application hin beekne sanarra kilik gootanii hedduu tokko salphaadha jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argartan delete all connection you have with Wicked kan jedhuun argama. Application san maqaa dha'ee delete all connections kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti ofirraa delete gochuu dandeessan jechuudha. Egaa emailii keessan haala kanaan check godhachuu dandeessan. Yeroo hundayyuu as keessa dhuftanii security keessa erga seentanii booda your device kan jedhu keessa seentanii bilbila keessan hin ta'in device keessan hin ta'in yoo argitan ofirraa sign out gochuudhaan ofirraa balleessuun dirqama keessanii jechuudha. So video itti aantu keessatti immoo akkamitti emailiin keessan nama kamiiniyyuu akka hin hatamne gochuu akka dandeessan video gabaabduu isiniif qabadheetiin kan dhufu ta'a. Akka kan koo kanatti mallattoo magariisa kanarraa akka taatu baay'een keessan mallattoo keelloo taatee raajeffannoo ofirraa qabdi yoo ta'e salphamatti emailiin akkasiin namaan hatamuudhaaf carraa bal'aa qaba. So akkamitti jabeeffachuu akka dandeessan video itti aantu keessatti kan ilaallu ta'a. Kanarraa asirratti xumureetiin jira. Nama haakisiin gochuudhaaf dhufe akkamitti beekuu dandeessan akkamitti ofirraa hiikuu akka dandeessan isinitti agarsiiseetiin jirra. Egaa gabaabinumatti video keenya kanarraa keessatti dhimma emailiitiin wal qabate emailiin namoota baay'eedhaa hatamaa akka jiru isiniif ibseetiin jira. Akkanumallee emailiin keessan namootaan hatame yoo ta'e akkamitti beekuu dandeessan akkanumallee yoo kan hatamu ta'e akkamitti ofirraa hiikuu dandeessan kan jedhu
Viidiyoo keenya kanarraa keessatti salphamatti ilaalleetiin jirra akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfateenadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan na jiraadha.